السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ሀበይቢ እንደኔ አይነት እንዳያጋጥማችሁ ማለት ነው። እንደኔ አይነት ሰራተኛ አሰር እንዳያጋጥማችሁ። ወላሂ ሌላ ልላትም ምንም አልልም። ታውቃላችሁ ሰወጣ ማለት ቆይ ልብስ ይቀማል። እኔ አረበኛው ጠፋብኝ። እነሱ ሲያወሩ ለፖሊሶቹ እነሱ ሲያወሩ እኔም ማወራው ጠፋብኝ። እነሱ አወሩት እኔ ግን ጠፋብኝ። ምን ልበላቸው? ግን ኢንሻአላህ ወመልቃም አቀበላታለሁ። አሁን አልহামዱሊላህ ተቤት በሰላም ወጥቻለሁ። የሚፈልገውም እሱ ነው። አልহামዱሊላህ አሁን እየሄድኩ ነው። እንግዲህ ደግሞ ምን እንደምስተት ፓስፖርቴን በእጅ አልተሰጠኝም። ስጪኝ ብላት እምቢ አለችኝ። አሁን ግን ለምን እንደሰጠችው ለፖሊስ ለአስተግፍሩላህ ለሹፌር ሰጥታለች። ምን እንደ Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota caalee miidiyaa akkam jirtan nagaa jirtu nagaa koo dhagalanoo waaqayyoo dhafaa ta'u simiras nageenya waaqayyoo akka jiraatu abdiin qabaa akkam jirtu akkam sa'aati kana geessanii ani nagaa koo jira galanoo waaqayyoo dhafaa ta'u gaarraa wanta inni qabadhee isinii dhufe wanta barumsa guddaa nuuf ta'u hunduma keenyaaf ijoollee mana madaamii jirruuf yeroo biyya keenya galuudhaaf qophoofnutti maal akka nu mudatu barumsa guddaa viidiyoo kanarraa argattu. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee garaa nama nyaata. Obboleettiin keenya tokko har'a guyyaadha biyya ishii galuudhaaf wantoota hundaa xumurattee shaanxaa ishii qopheeffattee karaa maatii ishii deemuudhaaf gammachuurra yeroo ishiin jirtutti karaa biyya koo galattee yeroo ishiin gammadaa jirtutti madaamii ishiitii fi sarratanyaan mana jirtu walii galanii warqee ishiin haadha ishii fi ofii ishiitii bitatte jala fudhatan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif araboonni yeroo nuti bira jirru qofa kan isaan nu jaalatan, yeroo nuti hojii isaanii hojjennu qofa, yeroo nuti isaan gargaarru qofa, garadii isaanii akka taanu qofa barbaadan malee yeroo nuti biraaf jijjiiramnee karaa biyya keenya galla jennu jaalatan. Ijatu isaan dhiiga jechuudha. Hunduma manuma madaamii hundaati jechuudha. Darbee madaamii tokko gaariin hin jiru. Madaamota hunda osoo hin ta'in namni gaariin isin jira. Kan kee fudhattu dhiisiti kan bitteesiif kennitu isin jirti madaamiin. ግን harka caalu hin beekan maaliif akka ta'e harka keenya dhiiga keenya isaanitti mi'aa ta'e maal akka ta'e hin beeku. Obboleettiin tun har'a gara biyya koo maatii koo haadha koo warra koon biyya koon argattee gammachuudhaan yeroo ishee shaanxaa ishee qopheeffattee kaatutti dadhabbii ishiitiin haadha kootiif jettee ofii kootiif jettee ishiin warqee ofii bitatte yeroo ishiin kaatutti yeroo ishiin gara xiyyaaraa deemuudhaaf qophooftutti jalaa fudhatan madaamiin ishiitis sarratanyaan jechuudha walii galaniitu har'a yeroo gammachuudhaan karaa warra ishee deemtutti mimmaan ishee dhangalaasaa deemti. Nuti hoo ishii kanarraa maal baranna? Obboleettii keenya kana wanti mudate nuuf barumsa guddaa nuuf ta'a. Nuti warri birrii karaa biyyaan ergine warqii bitannee harkatti qabannee galannee gazzaba keenya of biratti qabnee gaafa biyya keenya galee nu fayyadannee toliin maal ishiirraa barachuu qabna? Dhugaa waaqayyo baay'ee garaa na nyaatta rabbi. Mimmaan ishee dhangalaasaa haga iddoo xiyyaaraa deemtu shofeerii wajjin deemtutti mimmaan ishee dhangalaasaa deemtu baay'ee garaa nama nyaata. Dadhabbii koo biyya koo galee rafti fudhadha yeroo jettutti dhiigni ishiin itti dadhabdi. Dadhabbiin ishiin itti dadhabdee akkana jalaa ta'u baay'ee garaa nama nyaatti. Kanaaf nutis ijoolleen mana madaamii keessa jirru obboleettii keenya kanarraa barumsa guddaa fudhachuu qabna. Ani akka kootitti barumsa guddaan irraa fudhadhe. Maaliif ani shaanxaa koo qollofuu hin beeku. Wanta akkanaan bira hin jiru inni ayyaan nageen gaarii osoo fakkaatanuu isaan yeroo sitti jijjiiraman. Kanaafuu yoo aga dandeenyuun of haa eegnuun isiniin jedhaa. Mee viidiyoo obboleettii teenyaa kana dhugaa waaqayyo baay'ee garaa nama nyaatti walumaan haa daawwanna wanta ishee mudate. Viidiyoo kaa daawwannee walitti deebinaa. Baay'ee garaa nama nyaatti. شوفوا نشون شوفوا 3 سنة نشتري ذهب ما في البيت. أنا دهني سافر. شوفوا شنطة مالنا. ها شفتوا هذا شنطة مالنا عشان بدي أسافر. شوفوا هذا كله. ها شوفوا ما في ذهب. أنا أشتري. شوفوا كم أقرض. هنا البيت أكيد من يشيلوا. شوفوا درسني فيه. ها أياجوا وين؟ ይሄ 3 ዓመት ሰርቼ የገዛሁት ወርቅ በሙሉ ተወስዶ
ተወስዷል እንዳለ። ይሄ ቤት የሌባ ቤት ነው። ያው ቀን ጠቅልዬ ልወጣ አሁን ወደ ጠያራ ልሄድ ነው። ተመልከቱ እዚህ ቤት ሌባ ወርቅ ለእናቴ ለእኔ ነው የገዛሁት። ይሄ እናቴ ይሄ የተገዛበት ወርቅ ከ3000 በላይ ነው ያወጣሁበት ወርቅ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀበይቢ እንደኔ አይነት እንዳያጋጥማችሁ ማለት ነው። እንደኔ አይነት ሰራተኛ አሰር እንዳያጋጥማችሁ። ወላሂ ሌላ ልላትም ምንም አልልም። ታውቃላችሁ ሰወጣ ማለት ቆይ ልብስ ይቀማል። እኔ አረበኛው ጠፋብኝ። እነሱ ሲያወሩ ለፖሊሶቹ እነሱ ሲያወሩ እኔም ማወራው ጠፋብኝ። እነሱ አወሩት እኔ ግን ጠፋብኝ። ምን ልበላቸው? ግን ኢንሻአላህ ወመልቂያማ አቀበላታለሁ። አሁን አልሐምዱሊላህ ተቤት በሰላም ወጥቻለሁ። የሚፈለገውም እሱ ነው። አልሐምዱሊላህ አሁን እየሄድኩ ነው። እንግዲህ ደግሞ ምን እንደምስጠት ፓስፖርቴን በእጅ አልተሰጠኝም። ስጭኝ ብላት እምቢ አለችኝ። ያው እንግዲህ ለምን እንደሰጠችው ለፖሊስ ለአስተግፍሩላህ ለሹፌር ሰጥታለች። ምን